walargaa ba'eessaa obbolummaa ijaaruu walargaattiin seenaa hojjechuuf nu gargaaru akka ta'u abdannaa rabbis nuuf taasisu warra isa abdate rabbii illee yaasisu. Jiraachuun kee jiraachuu koof murteessaadha. Jiraachuun kees jiraachuu koof ba'eessadha. Wanta ati hin qabne natu qabataa. Wanta ati hin qabne na qabaachuu danda'a. Waan qabnu waan beeknu yoo walitti finnee'oo nama guutuu taana qabeenya walii ta'uu wallaallee maalumaaf dhamaana. Natti maa jiranaa yoo wallaale dhoksaa amantaa isa kamtu addaa wal fa'aa gorsa. Rakkinas bal'inas wal gargaaraa baadhaa akka mataaf dhadhaatti tokko ta'aa jiraadhaa jedheeti wangeellis quraannis kan inni odeessu gaafadhaa sheekota gaafadhaa qeessota isinii mirkaneessu. Angammannaan abbaan fedhe gaddes anjiraannaan abbaan fedhe baddes. Ani quufnaan abbaan fedhe agabu an argannaan abbaan fedhe dhabu giroo kiyya miti waan na galchuun qabu jettee gaafa yaaddu gaafitti baqatamtu gaafitti akka sadu'ee jiraatti ajeeffamtu. Kanaaf cina keetuu jirtuu dhabduun haadha hiyyeessaa hin dhowwatin cooma waaddee turgeessaa. Ofii quuftee buluun yoo ciibse garaa kee isheen beela'uun immoo si haa dhibu daraa kee. Qabeenya hedduu qabaadhu ayyuus ta'e beekaa waldhaalaa omaan beekne dhabaas ta'e deegaa beektee qabaattee jal'aa taanaa yaada si keessaa beekta qabdan jedhamu laafaa hiyyeessa. Dhabdee waldhaaltee immoo qajeelaa yoo ta'e yaadi sirraa hubatamu ati qabeessaaf beekaa egereen isaa abdatamu. Ati waan gaarii yaannaan arri kun dhimma isheeti yoo si darbuu baate ni darba ilmoo keeti. Galatoomaa.